Orota. Bubble. Videoon hangaatu kun garuu akkamitti bahuu dandeenya? Amma erga fadhaan dhugaa sirriitti hima. Hangaatuun maalirraa akkana taate hangaatuun labu meeshaa irraa waraabaniiti gadin si lakkisa janii. Mana shaytaan rajii. Ni daabboo teessirratti haa'u. Daabboo teessirratti haa'u. Way. Gaaffii kana hariidhaaf immoo siin deebii kenniteetti. Ani ummata keerraa quban qabu ijoollee si haadha hedduu si jaalannaa kootu hiraata waliin nyaanna hiraata si gaabbatinaa jaanii. Gurri keenya qanuma qaniidhaan waan haaraa nu dhagaa jira. Amma immoo waan nama ajaa'ibsiisu dhageenye jirra. Viidiyoon hangaatus bi'ee jira jedhaniiru jiru. Kanas qabanne jirra Orota. Gara biraatiin immoo yeroo kana keessatti ayyaanatu kabajamaa jira. Obboleewwan keenya kiristaanota ayyaana kabajaa jiru. Ayyaana kana irrattis wanti baay'ee mudatee jira. Keessattuu immoo amantaa kana keessa dhokatanii immoo amantaa musliimaas kana rabsan namoota baay'eetu jiru. Wanta kanas ni ilaala. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkam jirtu jarramantii biraa jarramantii musliimaa jarramantii pirootestaantii jarramantii pente jarramantii pirootestaantii fi pentiin tokkuma ansar taragaa tokkuma. Har'a wanta baay'ee kan wajjin ilaallu ta'a. Isin garuu amma viidiyoo kanaatti ana wajjin turu akka hin dagan. Siif galee miti. Mimee viidiyoo kana moo maaliin jalqabda? Sirrii jirta laayikiidhaan jalqabda. Laayikidha. Sururii haadhaa dhiirri waan dhiirata hojjetaati immoo kana hojjetu. Musliimni nama qalti. 666dha dhiiga namaa dhuudi. Ofirra meetira meeqatti ofirraa fagachuu qabdan. Saawuditti galchuu qabdan. Itoophiyaa keessa. Uummanni Islaamaa baarakallahu fiikum mee viidiyoo tana koppii liinkii fi sheer illee naa godha. Rabbiin jazaa isiniin haa kafalu. Anaa fi Rabbi isiniin haa jedhu harki sheerii godhe. Namni bakka kana gasseenee koppii liinkii fi sheerii goote. Wallahi guyyaa qiyaama Rabbi si haa milkeessu. Balbala khayrii balbalatuhu gurbaa gartee akka waan guyyaa horii funaannataa olee galgala afaanii gaddeebisee alala dhahutti waanuma arge haasa'u kana. Kati amma gadi baatee waan argite haasoftu kana nuti amantaa biraa xiqqeessu nu dhoorga amantaan keenya. Garuu baalageen akka keetii kun bakkuma hunda jira gartee mi fakkeeffatan kun. Amantaa jechuun namoonni baay'een kan hordofanudha. Ollaan kee namni si guddisan, namni si wajjin dhamaa turan, namni maatii keetii wajjin ollaatee wajjin jiraatu ture kan hordofu. Amantaa Islaamaa gwaddanya qabaachuu ni dandeessa. Hin beekamu akkamitti amantaa akkanaatti arrabsuu dandeenya. Namni kamiinuu amantaa namaa arrabsuu fi amantaa namaa qeequu hin qabu yoo danda'e barsiisuudha amantaa ofii. Ilaa ashaaraan ni kuni ilmoo meeqa akka argattu mul'isa. Harka kee akkana godhe ol qabaa godhe. Ilmoo meeqa? Harka kana akkana godhe. Rabbi haa gooftaa koo maaltu dhufaara bara namoo. Meeqa sagalii? Torba. Kan golaalda. Oh jaamaalii sadi qofa tafe jechuudha. Torba. Akkam. Maal beeka? Sadi qofa tafe. Jaaba keeraa qabdaa? Mucaan aartee jirti. Orota mucaan gubattee jirti. Mucaan aartee jirti. Kana qaldiidha akkan jenne. Kan qaldiidha akkan jenne qofa. Lubbuu amma deemuuf bakka kana buufata xiyyaaraa. Nagaan siyaa fi dhugaa takka lafeen ka'a. Akkuma siin jedhamu hin dagatin ishee hiriyaan kee viidiyoo nu waraabu ati immoo nagaa nu gaafattu akka nama jaarsummaa nama bira ofetti. Akkatti nagaa na gaafatin akkatti nagaa na gaafadhu viidiyoo poostiin godhadha. Tolanni rakkoon qabu dandeenya sin baadhu. Saadhumaan nan aarsiin jaamu. Ani rakkinuma Fooziyaa kana wallaalaa jira Orota. Rakkinni Fooziyaa garuu maali? Fooziyaan hojii akka kanaa maaf hojjeta? Adaraa Rabbii Fooziyaa tokko lama qofaa miti kan nu sirratti hojjetaa jiru. Yeroo baay'ee sirratti hojjetaa jira. Rakkinni kee maayinniidha amma Fooziyaa. Homaa waan isin galchi tokko hin jiru. Fooziyaa Rabbi sodaadhaan qarshitti naa deebis. Qarshitti naa deebis. Heerum yoo barbaaddan heeruma sin dhoorgine. Waan waliin jenne guutuu dagatte na bilooyte akkamitti qarshitti nyaatte nama biraatti heerum. Qarshitti naa deebis Rabbi sodaadhaan foote. Koy Fooziyaa rakkinni kee maayinni? Kana qofa nuti himi Fooziyaa maayinni koy rakkinni kee? Birrii nama nyaatanii isin barbaadu jechuun maal jechuudha? Amala akka kanaa eessaa barreedha amma Fooziyaa koy. Fooziyaa amala akka kanaa eessaa fiddeedha koy. Ergasii kun nama gaariin turre. Maa daraa Rabbi Fooziyaa nama akkana maan boosisan keessattuu immoo dhiiras gudeedaa jirtu jedhani Fooziyaa. Gudeedamuun guyyaa meeqaffaadha? Gudeedamuun walollee kaane ijoolleen jargaan kallattii wajjin hojjennu na baqattee ni qobaatti ni qabata. Guyyaa meeqaffaata? Guyyaa meeqaffaa? Gudeedamuun akkana beekaatti hima. Inni guyyaa shanaffaadha. Inni lammaffaa mucayyoo si wajjin hojjennu. Paaspoortiitti kennu. Guyyaa shan guutuu gudeedan Orota.
Foosee guyyaa shan guutuu mucaa kana maaf. Wai baki! Ani nama hidheen immoo kana wajjin nyaata urkusiin kuni. Naa ankara yaadamti foosee hafuutu lillaa dhugaa rabbi hafuutu lillaa ansii jedhaan jiru qalliidhuma jedhee tannis. Deemachuutti bakkuma barteetti. Borumsaan si gudee illee jechuudha. Borumtuu sana mucayyoo si wajjin hojjennu erga wallolee nama qattee kilaasii biraatti dhabe. Anaa mucayyoo si immoo wallaggaa maa wajjin miidhisaadha. Nama lama tuqanne. Aannan rafi. Rafiti irratti uffannee gongattee ofirraadhe. Asumaan salluu haala nabe naan jetti. Nabiin eessatti beektaa haatuun ni kaasuu natti natti kenna gongattaa jedhee. Jennaan mucayyoon kun araaban jalatti jedhanii jala yesuun kun natti dhaan beekitii mana kana waan qabsiifne biyya yesuun kun asuraarraa waa meeqama viidiyoo na waraabanii of jalaa qaban jarree jechuudha. Ustaazan isaarra faaraan mana jedhan. Ustaazan isaa maal jedhani? Erga si qabde maaliif keessan baafanne na kakachiisanii maaliif keessan baafanne sedaan aan jedhan. Innaan araaban kun barbaadu bor ilmoon kootis. Ustaaz Hamzaa immoo? Ilmoon kooti bor araaban dalaguun barbaadu hin jedheen. Eeshee? Jennaan atumaanii ana raman da rabbi raman da sin jadi malif ibidde ne ke sawi rabbi fide anna kai wallahi amman fudutti rabbi na raman da sin jadi ka kadde jira malif da gadde kuma lemon matini kara bude de eshi isani mo malif kesen baban ne bijugum biya gubati malif kesen baban ne sidana jannati ko fadidan yasmin kun nasra ne qabsi ne biya simuna jirani tijaramani Foosiyaa gudiidani jirtu mucaan kun amma ulfa jeemii akka inni ta'e hin beeku ulfa jee afurii shanii ta'uu gatii danda'u jenna. Biyaansa mucaa harkaa fuudhii guddisi. Na jarri kuni waan haasa'u warra hin beekne. Mucaan kun ulfa dhiistee immoo deemuu hin qabdu Foosiyaa. Foosiyaa birrii mucaa sanaa nyaattee mucaa kana gudeeddee maaf ba'uu hin qabdu. Foosiyaa adaraa rabbi. Ini apa bang? Abang nanti boni nih dubbat kasih wama gurgida wama kira. Mar gura jirta. Demi jana jana yalla bye. Bye jana jana. Wallahi jana jana jalla gurba tokko tim barreessa hootu jena la. Yalla. Saya kata na saya kakak berarti barreessa jirutit. La wallahi kasimi mitiara wala. Nabi hadu qabda ishi. Waran siyad. Ma siyada. Haati Faaxee miira keessa galtee jirta. Mucaallee qaba. Haati Faaxee ustaaza mucaa. Addiduma kana gisi qixxaa wajjin nyaannaan qixxee nama seetii akkuma jedhamu namni tokko sun duukaa wallaan isaa mali. Isaa waan itti iftan dhaaba. Sammuun akaafaa isin taateera. Yeroo kana keessatti immoo rakkina guddaa kan ta'e jiru ammaa inni. Bakka gaddaa tokko bakka namni du'e tokko dhaqxanii beektu. Sargi nyaataa akka sanaatiin qopheeffama. Injiru sargiin akka sanaatiin qopheeffamu ni jettu yeroo viidiyoo kana ilaaltanii dhugaa rabbicha namni waggaadhaan baga geessanii jedhee ba'a malee isa du'e rabba dhiisu jedheen boonatti fakkaata nyaata akka kanaa qopheessanii gammachuu fakkaata nimi viidiyoo jedhala አፈር ብሉ አፈር ያስበላችሁ እንበል ጋይስ አሁን ለቅሶ ቤት ነው የቀረ ነገር የለም ከሚበላ የጎደለ ነገር የለም ብፌው በጣም ነው የሚያስቀናው የት ነው ለቅሶ ቤት እውነት እዚህ ቤት ሀዘን አለ እዚህ ቤት አሁን ለቅሶ ለመድረስ የሚሄድ ሰው ጭንቅላቱን ይዞ ወይኔ እያለ መግባት ነው ያለበት ወይንስ ኃይሉ ጋር እያለ ነው መግባት ያለበት ከዚህ ቤት ሰው ሲወጣ እግዚአብሔር ነፍስ ይማር እያለ ነው መውጣት ያለበት ወይንስ አመት ያድርሰን እያለ ነው መውጣት ያለበት እንደውም አንዳንድ ሰርግ ላይ በዚህ ልክ አይኖርም የሚገርመው እኮ ከነሱ ጋር ትላንትና አብሮ ማዕድ ሲቋደስ የነበረው ወንድማቸው ሊሆን ይችላል እህታቸውን አባት እናታቸው ሊሆን ይችላል ወስደው አፈር አቅምሰው መተው እኮ ነው በዚህ ልክ በፌ እንደዚህ የሚያስቀና በፌ የሚነሳው ይሄ እንኳን ሞቱ ነው እንጂ ሞተብን ተብሎ አይመስልም ያለ ምክንያት አይደለም እኮ ሰው ከተቀበረ በኋላ ንፍሮ የሚበላው ምክንያቱም ቀብሬ የመጣው ትላንትና ከኔ ጋር ማዕድ አብረው ሲቆርሱ የነበሩ ወንድም ሊሆን ይችላል እህት ሊሆን ይችላል እናት አባት ሊሆኑ ይችላሉ ወይንም ልጅ ሊሆን ይችላል እነሱ አፈር ቀምሰው እኔ የላም የጣሞን አልበላም ማለት ነው ለዛ ነው ንፍሮ የሚሰጠው እንጂ እንደዚህ መደገስ አቅቶት አይደለም እኮ አብዛኛው ሰው በንፍሮ ከቀብር በኋላ ሰውን የሚቀበለው ሐዘንተኛውስ ቢሆን የመጣው እኮ ሊያጽናና እንጂ ከርሱ ሊሞላ አይደለም ስለዚህ ይባካችሁም እንደ ሰውም እንደ ኢትዮጵያዊነትም አጉል ዘመንን ብላችሁ ምናምን ማይሆን ነገር ውስጥ አትግቡ ይሄ ዘመናዊነት አይደለም ቪዲዮን አድርሱልኝ አመሰግናለሁ መነገዳ ተኮ ተከናት ኛኒ ቆጳ ዝራኛ ኛና ከናት ቆጳውን ሳዋን ገመቹ ይብሱ ገት ይፈካታ ዝሩ ጀና ሜሚ በኪ ተኮ ቢፌ ዲሳ ማለ namni sargee akka sanaatti qopheessuu dadhabee jira.
Isa malee sargiin akka sanaatti qophaa'an jiru. Gara biraatiin immoo yeroo kana keessatti rakkina guddaa kan ta'e jiru dhiiraaf durba gidduu wal amanuu dhabuunis ni baay'ataa jira. Yeroo kana keessatti immoo viidiyoon hangaatus immoo ba'ee jira. biyya kana. Tokkuma kana wajjin mana godhu yaaddaas laa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دابوتي أسرتي هاو. دابوتي أسرتي هاو. وي. آمنتين كنيا تقوم تبر. أتي مسلمان كريستانا. أتي كريستانا. Yes. أكمل ناو جول اللفت بريدا. أها. أنتي كريستانو. Punyang kan kaya cura esa dah kaya bayi tak kasih Israel kan. Dagay. Ati Kristana. Na urad. Kusha na urad. Wuta. Hangatu maaltaatiiti. Namoota akka kanaatti maaf jibbaa jirti. Halkan kana irrattis laayivii maaf galti. Akkamittis galuu dandeesse. Viidiyoon siis immoo akkamitti ba'e. Amma dhaggeeffadhaan dhugaa sirriitti hima. Hangaatuun maalirraa akkana taate hangaatuun labuu meeshaa irraa waraabaniiti. Gadin silakkisa janii as bokkaanii gize taabtaabii barbaade khiyyaan gadin silakkisa jeeta matti dhaqaa if jibbitee jirti bakka soo ati laal gurunyati ati fadhiin tun beekadhu namni feene gosatti hidhamu qaama kana shoorsi godha si galee amma waan isin ijaa kun isin galtu isin barumsa kun isin galu nama coraan keetti isin kaane gosatti fayyadamu. Addunyaa kanarraa boqoduu sin jetti si galee. Ati Mamadoo na jala jiru nama coraan keetti sin kaane namni miirri keetti sin sosoone dirqiidhaan uleedhaan si gubbaa dhaabbatanii godhe yoo jennu. Lalagar Oromoo harree gootu. Harree gootu. Kana isin gorsu dhiiraaf hin jedhe dhalaan akkasi. Amala dhalarraa nama peene nama coraan isheetti hin kaane namni miirri bakka simmeetii itti dhufne nama sanii wajji yoo hariiroo wanni godhetten du'a irra filatti du'a jechuun asiin du'a irra filatti jechuudha. Sii galee asiin du'a irra filatti dhalaan nama bakka fadhii ittiin qabaanne gosotti fayyadama jiru saniif ilaala mirgi guddeeddaa wanni jiru keessa jiruuf. Kanaaf waa'ee hangaatu wal qabateen sanitti margeeffadha. Maal tokko si godhaa mijoo maana dabanne amma guyyaa viidiyoon irratti bante san ganama ittiin dawwalee eda maal goote hin beeku nan jette akkamitti hin beekne eda deemii wucci wajji shaawara seentee viidiyoon itti bantee sirratti cufee bariin jeen mee wallaahi hin beektu wallaahi wattarlaa hin beektu dhugaan isin jabra. Viidiyoon immoo namni tokko sooshaal miidiyaa kana irratti furatee deemaa jiru viidiyoo kana. Bubble. Oh, wait. Oh my God. What? Viidiyoo akkasii yaadanii viidiyoo kan biraa miti. Anis akkasitti yaadeen ture. Namoonni baay'een akkasitti yaadanii turanii. Mucattii kana irratti kaakufteen maal jedhama muka gufeetti qottootu baay'ee jedhama miti akkuma sanaa godhanii jiru namoonni baay'een mucattii kana irratti haasaa jiru namoonni baay'ee mucattii kana kuffisuudhaaf yaalaa jiru garuu moosiin hojii akkasiin hojjenne laayivii irratti garuu wanta siin goote qofatii waan bicuu si nama yeellaayisuudha sana immoo deebii kennitee jirti. And this
mucattiin kun rakkina mataa qabdi hidhamuu qabdi torbee tokko lamaaf hidhamtee illee gadhiifamtu malee jedhanii mukaan sagalee kennaa jiran namoonni baay'een jiru. Mee hangaatuu labu akka Ustaaz Muhammad Bayaan hidhametti akka Sheerroobeen hidhametti akka Murtii Guutoos hidhametti isiilleen hidhamtee torbaan tokko adabbii argattee bahuu qabdi warri jettan lakkoofsa tokko lakki hidhamuu qabdu shalab ta'uus hin qabdu isiin teesseetuma dhuydee haanu bashannansiisu oggo isiin dhuydee safaraante teenye daaboo sii ilaallee harama sii ilaallee rifeensi ilaallee itti bashannannaa warri jettan lakkoofsa lama barreessa lakki adabbii argachuu qabdi warri jettan. Wanta kana hariidhaaf immoo siinaa dhaga nama deebii kennitee jirti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromooti yaa akkam nagaa fayyaa jirtu hundi keessanuu bakka jirtaniin nageenyi rabbi isin irratti haa ta'u. Hedduu takka akkana mufatanii illee ni beekaa anillee hedduu akka isin balleessee illee ni beekaa yeroo hedduu irra deddeebi'ee garuu immoo ilmi namaa jechuudha namni hin dogongorre hin jiru namni hin balleessine hin jiru ani ilmootee isaanii laalolachuu dandeessanii na dubbachuu dandeessanii garuu immoo waa'ee dogongoroota badii khaleef dheengada deemaa jiru kana hundarratti waa hedduu takka adda baafadhee waa hedduu takkas agare awwaan kana isinumaa wajjiin asirratti agare wallaahi maaltu ture ani humata keerraa quban qabu ijoolleen si haadaqnaa hedduu si jaalannaa kootu hiraata waliin nyaanna hiraata si gaabbaznaa jaanii nama nan beeku wajjin na yaamanii deemee bakka hiraata waliin nyaanne hiraata efa nyaanne boodarra immoo dhugaatiin nu dhufee dhugaatii keessa maal akka isaan na dabalan hin beeku san booda shinti beeti dhaqee deebuu kiyyaan hin beekaa achi booda gizee mana galu xiqqoo hin beekaa ifii yaadadha isinii galee san booda irra dawwalanii laayivii seenii naan jaanan laayivii inseenu lakkiyana aboo seene rakkoon qabu siyaannee jira laayivii tanteemnaa laalu feenaa hayyee san booda fuudheeti laayivii seenee laayivii eegan seenee boodarra immoo waan uumame isin hundinuu walumaan agarsanii walumaan agarree innaa kana hundaafuu hedduu dhiifama naa godhaa hedduun isin jaaladhaa namni dogongorree jiru immoo kana boodarra waan akkanaa akka ittiin deebine waadaan isinii seena amma immoo wanti isinirraa barbaadu waan suuraa akkana qaqqabdanii akkas oofaa maal footoshoop illee ni jirti qabdanii maqaa kiyyaan oofaa jirtan kana please la isinii galee isin hundi amantii waan itti amantaniin isin karadhaa rabbii kiyyaan isin qaba waan kana narraa dhaabaadhaa si galee kana boodarra waan takka dogongorri takka akkana bira sin jiraanne isin bira sin jiraanne waadaan isinii gala hedduun isin jaaladhaa isinii galee ani nama joolleedhaa nama guddaa akkasitti dogongora jalaa bahee miti ganaa waxxaatiidhaa si galee yeroo tanatti namni hundinuu yeroo si galee namni finni itti jiru anillee ijoollummaa onnee kiyyaatu kana hunda keessa naqee waan namni hedduu amanuuf gizee hunda waan hedduu nama jaaladhuuf dogongorri akkanaa kun dhufaa kanaafuu waan akkanaa kana please isin hundinuu dhiifama naa godhaa garaadhaan anis dhiifama isinii godheetiin jira kana boodarra ajandaa kana akkanarraa dhaabdanii asumaan isin gaafadha kaachirraa hafe immoo jechuudha warroota natti dhiyaatanii akka nama na jaalattuu fakkaatanii akka nama na yaaduu fakkaatanii isinii galee miti khalee na waliin nyaatanii na waliin dhuydanii isinii galee maqaa keenya tan duraanuu maqaan qabdanii si galee maybe na waliin deemtanii maqaa isinii godhe malee isinirraa haftanii natti dhuftanii maqaa hangaatuun isinirraa irristus hin jiru hangaatuun isinii dabaltus hin jiru si galee yoo duraan maqaan kan kee anaa jeesi bade duraanuu maqaan qabdu kanaafuu duraanuu maqaan qabdu waan ta'eef nan qaqqabatanii obboleeyyan kiyya amma boodarra natti sin dhufina walis hin beeynu nas hin beekina assalaamu alaikum walitti hin qabnu jechuu okay bagan hedduu isin agaree nama natti hin dhiyaatin nama nan beeyneetu irra naa yaada wallaahi lazima nama wajjin nyaannee wajjin dhuynee si galee miti nama ati sila rakkoo kana yaada kana keessa niin abdadhaa jettee yaaddutu si galee miti salphinni kiyya hangam takka akka isin gammachiise hedduu isinirraa agareetiin jira rabbiin garuu wal sattaraa je'ee si galee miti hedduu galatoomaa warri na sattaruu yaaddanis warri natti duuluu yaaddanis warri na arrabsitanis warri na faarsitanis isin hundinuu galatoomaadha ani immoo alhamdulillahi kana boodarra wanni akkana dogongorri takka waa hundaa'u isin dhiiseetiin jira iyyaalummaa kiyyees baalagummaa kiyyees waan kiyya hunda wallaahi isin rabbi haqaatillaa rabbi isiniif haa dabarsu arrumatti rabbi qaxnarra haa godhu tana booda anaafi si wanni waliin nufidus hin jirtu wanni waliin nulaaqu takkas hin jirtu hedduu galatoomaa hedduun isin jaaladha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu arrabbi khayr ifama gaafadha rabbi khayr ifama naaf haa godhu
isinitti haasolu naa jiraadha nagayaan. Akkas jettee deebisaa kennitee jirti namootatu akkas na godhe malee an wanta sana barbaade miti anillee ganama keetan viidiyoo sana isin wajjin arge malee viidiyoo kanaanillee waan hin godhellee hin beeku jedhaa jirti nyaata na nyaachisanii nyaata sana keessa waan hin taane naqanii jiru jettis komataa jirti jara sana namoonni baay'een ka jaalala namaaf qabu yookiin immoo amantii namaaf qabu yeroo ibsu keessatti waa tokko nama sana wanti isin shakkitan hin jiru waan inni godhe guutuu isaanii guutuu yoo nyaata nyaata yoo dhugaatii dhugeesse isin hin beektan sunuma wajjin dhugdu sunuma wajjin nyaatu sana booda garuu wanti inni hojjete waan dhugunguraa yoo ta'e hin beekamu. So mucaan kunis dhiifama gaafataa jirti isin dhiifama gaafataa jirti anaaf si dhiifama gaafataa jirti an gara kootiin mucaa kanaaf siruma haasaafiin ture ana gara kootiin dhiifama na gaafachuu siillee barbaadu sagantaa haraaf qabanne karma fakka sagantaa biraati ammoo tireebis orota ani ansuudhaati eenyunni komantii jalatti barreessuu keessan akka hin daganne amma eewwanaa jirnaa hojjentu tole.